Kaapteen Ibrahim Traoree hoogganaan dargaggoota Afrikaa biratti leellifamaa jiru eenyu? Tibba kana haalan baratamneen maqaan Kaapteen Ibrahim Traoree hoogganaa dargaggeessa Burkina Faso kan mirga Afrikaaf qabsaa'aa ta'uu of ibsu miidiyaa hawaasaa irratti akkaan qoodamaa jira. Hoogganaan kun fonqolcha mootummaa geggeesseen qofa osoo hin taane Ameerikaan isa hidhuuf barbaaddi jedhamee ibsamuudhaanis mata duree addunyaa ta'eera. Bara 2022tti fonqolcha mootummaa geggeessee umurii isaa waggaa 34tti aangoo biyya bulchuu qabate. Kunis hoogganaa biyya isaa kan umuriin xiqqaa isa taasiseera. Bara 1988 naannawaa magaalaa xiqqoo daandii magaalaa Burkina Faso lammaffaa Booboo Duwaalisitti dhalatee barnoota digirii jalqabaa erga xumureen booda bara 2010tti umurii isaa waggaa 22tti humna waraanaatti makame. Bara 2014tti gara gulantaa leetanaalitti guddachuun boodarra ergamaa tasgabbii walitti makamaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Maalii keessatti nagaa eegduu ta'uun tajaajileera. Bara 2020tti umurii isaa waggaa 32tti gara kaapteenitti guddate. Baatii amajjii bara 2022tti ammoo hoogganaan isaa Kolonel Sandaagoo Dambiibaa pirezidaantii biyyattii yeroo sanaa Kiristiyaan Kaabore irratti fonqolcha mootummaa taasise. Kaapteen Ibrahim Traoree ji'a 8 booda baatii fulbaanaa bara 2022tti hoogganaa isaa duraanii Sandaagoo Dambiirratti fonqolcha mootummaa taasisuun aangoo irraa fudhate. Goota sadan darban kana keessas hoogganaa ce'umsaa Burkina Faso ta'ee biyya geggeessaa jira. Haasawaa fi gocha isaatiin faallaa biyyoota dhiyaa kan akka Ameerikaa fi Awurooppaa ta'uu isaatiin ammoo xiyyeeffannoo dargaggoota Afrikaa argateera. Kana malees ejjennoo gareewwan hidhatan irratti qabuunis deeggarsa uummataa harka guddaa akka argatu isa taasiseera. Torban kana keessa qofa ergaawwanii fi barreeffamoonni deeggarsa Kaapteen Traoree dhibbaan lakkaa'aman miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfamaa jiru. Akkasumas namoonni hedduun deeggarsa isaaf qaban kallattii adda addaan dhageessisaa jiru. Ameerikaan Traoree hidhuuf barbaaddi. Dhimmi kun ammoo erga Jeneraalli Ameerikaa Mikaa'el Laangaaliin Afrikaatti ajaja addaa Ameerikaa Afriikoom ta'ee Seeneetii Ameerikaa torban darbe kan geggeeffame irratti dhimma Afrikaa wayita dhiyeessuu addatti dhimma Kaapteen Ibrahim Traoree kaasa hidhamu gorsina jedhanii booda caalaatti hammaate. Jeneraalichi hiddi dhaloota isaa Afrikaa ta'us gurraacha Ameerikaa jalqabaa sadarkaa Jeneraal Urjii Afurii hojii waraanaa addunyaa irratti keessumaa ardii Afrikaa biyyoota 50 ol keessatti hojii waraanaaf basaasaa geggeessuu irratti murtoo tarsimoo akka murteessuu aangoon kennameefidha. Jeneraal Mikaa'el Laangaaliin mootummaan waraanaa Burkina Faso qabeenya kuufama warqee biyyattii dabalatee faayidaa uummataaf osoo hin taane faayidaa dhuunfaaf fayyadamaa jira. Kanaaf tarkaanfii cimaa idil addunyaa irratti fudhachuun barbaachisaa ta'uu ibsan. Tarkaanfiiwwan addaa qoqqobbii maallaqaa tumsa idil addunyaa yoo barbaachisaa ta'e ammoo dantaa naannoo fi idil addunyaa eeguuf Traoree hidhamuu ni gorsina jedhan. Yaadni kun namoota hedduu biratti akka waamicha ifatti hoogganaa kana to'annoo jala oolchuuf godhameetti hiikameera. Garuu Traoreen dhuguma nageenya addunyaatiif balaa ta'a ammoo hoogganaa ajaja biyyoota warra dhiyaa jalatti hin bitamnedha. Yaadni dhiyaate garuu caalaatti Afrikaanota irratti deeggarsa akka argatu isa taasiseera. Dargaggoonni hedduun, artistoonni, aktivistoonni, hooggantoonni dhaabbilee fi kanneen biroo yaada qondaala Ameerikaa sanaan aarii qaban ibsaniiru. Amma maqaan Kaapteen Ibrahim Traoree kanneen tokkummaa Afrikaanotaa cimsaa jiranii fi tarree namoota paan Afrikaanizimiif qabsaa'anitti kaafamuurra ga'eera. Traoreen biyyoonni dhiyaa yeroo itti albuuda Afrikaa guurratanii maqaa warqee keenya ofiif akkamitti akka qotannu ni beekna. Afrikaanonni albuuda isaanii akka saamamu ayyamuu hin qaban jedha. Sababoota kanneeniinis dargaggootaa fi hawaasa hedduu keessatti leellifamus garuu erga bara 2022 gara aangootti dhufee haala nageenya biyyattiitti hammaataa dhufee akka hin fooyyessine xiinxaltoonni kan himan. Erga inni aangoo qabatee lakkoofsi namoota hidhattootaan wal qabatee du'anii dachaa lamatti dhiyaateera. Loltoonni dhibbaan lakkaa'amanis ajjeefamaniiru. Lakkoofsi namoota uummata biyyatti persentii 10 ol ta'u sababa tasgabbii dhabuutiin rakkoo keessa jiru. Traoreen amma akka mallattoo mormii dhiibbaa warra dhiyaa keessumaa dhiibbaa Faransaay yookaan koloneeffattuu biyyatti duraaniitti ilaalamaa jira. Geggeessaan dargaggeessa ta'uuf ifatti faallaa biyyoota dhiyaa qabaachuu isaatiin qofa osoo hin taane ejjennoo warraaqsaa fi tokkummaa Afrikaaf dubbii dubbatuun xiyyeeffannoo argateera. Eenyu ko 180 waraana nuti of ittisnaa isinis faayidaa hunda keenya
keenyaaf of ittisaa. Qabsoon amma itti jirru Burkina Fasoof qofa osoo hin taane kan Afrikaa guutuuti jechuun walgahii uummata tokko irratti ergaa dabarseera. Kanaanis pirezidaantiin Burkina Fasoo duraanii jaalala hawaasa guddaa utuu qabu ajjeefame kaapteen Toomaas Sankaaraa waliin walitti fakkeeffama. Kaaptenoonni lamaanuu umuriin isaanii waggaa 34tti aangoo kan qabatan yoo ta'u, mul'ata Afrikaa jijjiiruu qabu kanneen jedhan akkuma jiran wanti wal isaan fakkeessu hin jiru jechuun Sankaaraa geggeessaa wal qixa hin qabne akka ta'e kanneen kaasanis jiru. Deeggarsa uummataa amma argataa jiruun garuu jiruun Sankaaraa haaraatti isa moggaasaniiru. Toomaas Sankaaraan naannawaa bara 1980 keessa yeroo xumura waraana ololaa fi qoqqoodiinsa ilaalcha waraanaa keessatti mul'atutti nama aangoo qabate ture. Biyyattii keessatti qofa osoo hin taane nama Afrikaa keessatti jijjiirama guddaa fiduu danda'uu fi mallattoo warraaqsa maarkizimiitti ilaalamaa ture. Bara 1987 fonqolcha mootummaa irratti taasifameen ajjeefame. Ifatti dubbachuu Traoree fi biyyoota dhiyaa. Traoreen gidduu seenummaa humnoota warra dhiyaa keessatti Faransaayeen cimsee qeeqa. Haala kanaan Burkina Fasoon michoota warra dhiyaa hin taane keessattuu Raashiyaa fi Iraan waliin hariiroo qabdu cimsite michoota biyyattii warra duriirraa of fageessiteetti. Fedhii abbaa biyyummaa fi gaaffii uummata Burkina Fasoo deebisuuf ejjennoo cimaa akka qabutti of ibsa. Kanaaf dhimma biyyattii keessaa biyyoota alaa akka gidduu seenan hin eeyyamu. Biyyoonni dhiyaa tokko shororkeessummaa dhabamsiisuun akka meeshaa tasgabbii fayyadamuun qabeenya biyyattii saamuu akka barbaadan himate. Miidhamtoota qabeenya keenyaati. Qabeenya keenya kanaaf akka garbummaatti jala turru barbaadu jedhe. Jalqaba koloneeffattuun biyyattii duraanii Faransaay dugda galagalchee naannawaa bara 2023tti loltoota biyyattii keessatti bobbaafamanii fi dippiloomaatota biyyattii Burkina Fasoo keessaa ari'e. Raashiyaa waliin immoo hariiroo cimaa ijaarrateera. Biyyoota dhiyaa waliin atakaaroo keessa galuun dinagdee biyyattii akka hubaa jiran kanneen jechuunis qeeqanis jiru. Raashiyaa waliin hariiroo cimaa ijaarrateera. Biyyoota dhiyaa waliin atakaaroo keessa galuun dinagdee biyyattii akka hubaa jiran kanneen jechuun qeeqanis jiru. Biyyoonni hedduunis aangoon gara bulchiinsa siviiliitti akka darbu gaafataa turaniiru. Dhuma caamsaa 2024tti garuu biyyattiin chaartera sirna waraanaa waggoota 5 dabalataaf aangoorra akka turu ayyamuu mallatteessiteetti. Ameerikaan erga sababa albuuda Burkina Fasoo waliin walitti mufattee biyyattii keessatti malaammaltummaan guddachuu, tasgabbii dhabuu fi aangoo bulchiinsa siviiliitti dabarsuu dhabuun Traoree irratti dubbii cimsaa jirti. Dinagdeen biyyattii fi dhaabbileen dimokiraasii dadhabuu fi dhiibbaan Chaayinaan Afrikaa irratti qabdus qeeqxi Ameerikaan.